wantoota gartee soommanaa jirtu kana ajrii malee akka soommantu si taasisanirraa malaayikaan gartee soommante ja'aniituma gartee dirqama sirraa bu'a malee ati ajrii soommanaa tokkollee hin arkattu. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam rubba saa'imin khasoommana meeqaatu jira ja'a duba hadduhu min siyaamihi alju'u wal'atash gartee soommanarraa wanni ni arkatu ajriin takkallee hin jirtu yoo beelahu dheebochuu taate malee. Eenyu namni kun warra maal dalage yoo hajjattu taate wantoota kana ofirraa eegi hadaraa yoo gartee waan kana dalagaa jiraattu taate ati gartee soommanni kee ajrii takka hin qabu beela harree afaan hidhanii oolchan taata duba. Rabbiin warra kanarraa nun taasisu jecha wanti waan kana si taasisu tokkoffaa gartee khayrii dalaguu dhabuudha. Namni guyyaa Rabbii guutuu yoonuma soommanaan ooleetuma harka marateetuma yoonuma taa'e akkanumatti kannillee hin dubbanne kadikrii hin goone ka quraana hin qaraane useetuma yoo akkanuma afaan hidhateetuma taa'e nyaataa fi dhugaatirraa of qabu qofaan gartee ajriin soommanaa hin jirtu duba. Khayrii dalaguu qabda sanirraa gartee guddaan salaata shanan kee salaachuu qabda. Namni salaata shanan hin salaanne gartee soommanarraa humaa takka hin qabu harree afaan hidhanii agabuu bule duba. Li'annahu guyyaa qiyaamaa Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam dura wanni gabrichi gaafatamu salaata isaatirraa salaata shananirraa Rabbi si gaafata. Eegasii gartee soommanni si hisaabamuu danda'a hadaraa salaata shanan kee kan hin laaffisin duba yookaan harree afaan hidhaa taata duba. Akkasuma gartee yooni fi khayrii hedduu hin dalaganne yoo qur'aana hin qaraane yoo zikrii hin goone usteetuma taa'uun gartee soommanallee ajrii akka dhabdu si taasisa duba. Kan sadaffaa fi kan dhumaa wantoota gartee soommana kee ajrii malee sirraa taasisan haraamirraa fagaachuu dhabuudha. Yooni ammallee kanuma kijibdu taate yooni fi cubbuu kanuma haasoytu taate yoo namuma hamattu taate gartee hadaraa Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam man lam yada'a qawla az-zuuri wal 'amala bihi aboo namni cubbuu dubbachuu hin dhiifne nama hamachuu nama walitti duruu kijibuu namni cubbuu dubbachuu hin dhiifne wal 'amala bihi cubbuu sanitti dalaguu gartee kijiba dalaguu hamtuu hojjechuu namni dilii tana hin dhiifne falaysa lillahi haaja rabbiin dantaa takkallee irraa hin qabu fi an yada'a ta'aamahu wa sharaaba nyaataa fi dhugaatii dhiise qofaaf rabbiin faayidaa takkallee gartee isarraa hin qabu soommana isaa sanirraa illee rabbiin haajaa takka hin qabu jaaduba. Hadaraa wantoota kana ofirraa eegi. Dhaamsa kana hogganii fi dhageeffattu obboleen keetiif sheer gootu malee hadaraa bara hin kutin jecha asumaanuu gartee ji'a kabajamaa ji'a qur'aana keessa bu'e kana qur'aana gartee walii sassaabnee bakka qur'aanni jirre baadiyyaa geessaa jirra khottu lubbuu teetii fi haadha abbaa kee nama fuula rabbii siraa deeme hundarraahuu dhiyyattee gartee qur'aana binnee waliin taanee baadiyyaa haa geessuun isinin jaa namni nu waliin taatanii gartee sadaqaa jaariyaa khayrii guddoo tana ji'a kabajamaa kana keessa waliin dalaguu barbaadan waatsaappii kiyya duwwaa 935 63 23 28 waatsaapp kanaan arkatanii isinin jaa قطة والإنتاني قرآن بالنيبة كقرآن جري والإنهاجي سنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.